Magaalaa Mattuu keessatti deeggarsa uummata Booranaaf walitti qabamaa osoo jiruu harmeen kun dhuftee dhaabbattee laphee ishees qabattee in ilaalte. Garaan ishees baay'ee raafamee imimmaan ishee hudhee in boosse. Sabbata ishee hiiktee qarshii tokkittee qabdi. Isuma immoo dabarsitee uummata hongeedhaaf waxalamaa jiruuf laatte. Harmeen keenya kun kan isin dhibuu fi kan isin ajaa'ibu immoo baay'ee kan rakkattuu fi nama ishee gargaarus kan hin qabne gabaa fi mandarra deemtee kadhattee kan bultu afaan keenya baratamees immoo kadhattuudha jechuudha. Egaa jireenya kadhattuun jiraattu namni kamiyyuu kan beekuu fi akkasumallee namni kamiyyuu kan argaa ooludha. Kadhattuun waan afaan ishee waan qoonqoo ishee qofa argattee isumaan jiraatti. Egaa harmeen keenya kunis waan isuma kadhattee ittiin lubbuu ishee oolfatturraa dabarsitee ofii ishee agabu bultee uummataaf gumaacha guddaa goote. Abjuun koo raawwatee milkiin koo siin tolee dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Yoyyaa shamarra kafuunii hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayyetu jecha guyyaarraa seenaa hedduu nama gaddisiisuu fi laphee namaa cabsuun isiniif qabannee dhufneerra. Seenichis akkas ture. Magaalaa Mattuutti deeggarsa uummata Booranaaf walitti qabaa otoo jiranii harmeen kun dhuftee dhaabbattee laphee ishee qabattee ilaalte. Mimmaantu ishee hudhee boosse. Sabbata ishee hiiktee qarshii tokkos hiixatte. Kun nama ajaa'ibu dhiisuu mala. Garuu harmeen keenya kun nama gargaaruu kan hin qabnee fi akkasumallee nama harka qabus kan hin qabne akkuma kanallee nama ishee cina dhaabbatus kan hin qabne turte. Mandaraa fi gabaa keessa deemtee na gargaaraa jettee kadhachuudhaan bultii ishee gaggeeffatti. Dhiifama wajjin egaa afaan baratamedha. Sababiin isaa akka naannoo keenyaattis ta'e akkasuma afaan nuti yeroo baay'ee ittiin baratame harmeen kun kadhattuudha yookiis immoo nama homaa hin qabnedha. Garuu waa'ee jireenya isheetii osoo hin dhibin saba isheetiif quuqamtee bultuu isheerraa ofitti hidhastee laattee jirti. Ofii isheettuu nama ishee gargaaruu fi ishee yookiis immoo harka qabu kan hin qabne garuu obboleewwan yookiis immoo uummata Booranaaf ittiin dhumaa jiraniifis qarshii tokkittee qabdu kiisii ishee keessaa fuutee laatte. Gaafa isheen boossee qarshii kana hiixachuuf darbattu obboleessi keenya Abdii Oromoo suuraa kana kaasee sooshaal miidiyaa irratti maxxanse. Anaanis waan hedduu garaana nyaatanii yookiis immoo garaan koo namookeef argee qunnamu nama murteesse. Guyyaa borii bakka isaan jiran dhaqanii arganii borii bakka isaan jiran dhaqanii akka wal nu qunnamsiisan ijoolleenis waadaanaaf galanii jiru. Maaliif harmeen kun ofisheettuu kadhattee osoo jiraattu yookiis nama harka qabu kan hin qabne jireenya baay'ee ulfaataa keessa teessee osoo jirtu sanumarra dabartee immoo saba beela'aa fi akkasumas hongeetii waxalamaa jiruuf waanuma kadhatteerraa dabarsitee ofii ishee agabuuftee laachuu waa tokko. Egaa harmeen kun deeggarsa baay'ee ishee barbaachisa. Kanuma sababeeffachuudhaan karaa keessas namoonni hadaraa hin gargaarraa barbaadii nuuf ergi jechaa jirtanis akkas godhaagaa. Harmeen kun karaa nama dhuunfaas ta'e gareedhaan deeggaramuu qabdu. Kallattiittiin isheen argatanii mijeessuun dirqama. Deeggarsa kamiyyuu akkaawuntii nama biraa yookiin akkaawuntii gareedhaan banamuu hin barbaachisu. Kanuma dhuunfaa isaanii bansiifnee isin beeksifna. Namni harmee kana deeggaruuf fedhu hanga danda'ametti kallattiidhaan harmee kanaa waliin akka haasa'uuf haala ni mijeessina. Harmee kanaaf dhaabbachuun immoo waaqaaf dhaabbachuun waliin wal qixxeedha. Harmee keessan umurii isiniif dheeressu. Oromoo koo baay'een isin jaalladha. Maaliif akkasitti yeroo Oromoon garaa waliif laafu arguunis hedduu nama gammachiisa jechuudhaan fuula Facebook irratti kan barreessee fi akkasumas seenaa harmee keenya kanaa kan maxxansee obboleessa keenya Liidan Tokkeedha. Sababiin isaayyuu harmeen kun hedduus garaa nama nyaatti.
ofisheettuu garkaa gara faanii yookiis immoo mana namaarraa gandarra deemtee kan ittiin bultuun isumarra dabarsitee garuu gara ormaatti hiixachuun gara laafummaa Oromoon qabus guutummaatti kan mul'isudha. Waa'ee harmee keenya kanaa boris akka interview gabaabaan goonee isin beeksifnu yookiis immoo isiniif dhiyaattus waliin walitti deebina. Dafinoo yookiis immoo hojjaa jalqabaa akkaawuntii maqaa isheetiin bannees isin beeksisna. Hadaraa hangasitti akkaawuntiin kamiyyuu yoo isin beeksifames ta'ee dhihan isheeti jedhanii yoo maxxanfame hin dhaga'ina. Harmee kana hojii dhaabbataa mataa isheetii jalqabsifnee seenaa bareedaa tokko ni dalagnaaf ni hojjannaaf. Kadhaa irraa gara gargaarsaatti harmee kana ni tarkaanfachiifna. Kantiibaa magaalaa Mattuu faanas wal quunnamuuf yaalaan jira. Innis akka mana jireenyaa laatuu fi shakkii tokkollee hin qabu jechuudhaan liidan tokkii jabaan waaqa jedhee maxxansasaa dhumaatiin goolabee jira. Egaa namni hiyyeessaafis ta'e akkasuma warra harka qalleessa ta'aniif laafu kan eebbifamedha. Harmeen kun karaarraa yoo kaate daandiirraa yoo galte bor iftaan bu'aa guddaa fi akkasumas dhalootaaf fakkeenya guddaas ta'uu dandeessi. Harka ishee irra hin jiru malee waan qabdu guutummaas akka kennitu shakkiin hin jiru. Qarshii tokkittii kanayyuu kan kadhattee yookiis immoo harka namaa fi ija namaa laaltee gola namaa keessa akkasumas mandararra deemtee isa argatte kana dabarsitee haga bubultee isa hongeedhaan waxalamee waan nyaatuuf waan dhugu dhabee ganamaa galgala achi ciisee du'a eeggatuuf immoo dabarsitee hiixattee jirti. Harmeen kunis kallattiin isheen ittiin gargaaramtuuf haalli mijeeffamaa akka jiruu fi akkasumallee garee fi akkaawuntii dhuunfaarratti wanti isheen gargaaramtu tokkollee hin jiru. Akkaawuntiin mataan ishee banamee fi akkasumas hojiin dhaabbataa fi ishee madaalu tokkos akka isheedhaaf qopheeffamu yookiin mijeeffamu manni galmaa fi yookiis immoo lafa isheen itti boqottullee akka kennamuufis dirqama hojjechuun barbaachisaadha. Namni hiyyeessa gargaaree yookiis hiyyeessaaf liqeesse akka nama waaqayyoof liqeessetti yookiis immoo waaqayyoon gargaareetti ilaalama. Egaa gaafa namummaan si keessa jiraatu nama gargaaruu fi nama ta'uu qofatu namummaa qabaachuu akkasumas miira of keessaa qabaachuu miira namummaa calaqqisiisu of keessaa qabaatte jennaan nama gargaaruun hedduu hin ulfaatu. Egaa fakkeenya guddaa jechi harmee kana ibsu raawwate hin jiru. Maaliif namni kanarra laalee waa hin barannee fi hin hubanne osoma qormii yookiis immoo osuma waan barbaade fuula isaa duratti hojjetaniyyuu amanuus ta'e gochuu hin danda'u. Namummaa qabaachuu qofti nama ta'uudhaaf nama gargaara. Nama ta'uun immoo nama gargaaruufis hedduu salphaadha. Harmeen keenya kunis fakkeenya guddaa fi hojii guddaa warroota miliyoonota hedduu lakkaa'amanirra waan guddaa kan laattee fi akkasumallee waan baay'ee gara nama laasuu kan goote harmee keenya kanadha. Akkuma macaafa qulqulluurraa gaafa hundumtuu qabeenya gurguddaa kennan garuu kan hiyyeessaa yookiis immoo isheen homaa hin qabne garuu shilingii yookiis immoo saantiba diimtuu tokko qofa qodaa buusii keessa akkuma buufte Yesuus Kiristoosis gara ishee akkuma laale. Egaa sabni biyya lafaarra jirru hundumti keenya garaagarummaa jireenya garaagaraa qabaachuu dandeenya. Namoonni hedduun miliyoona kennaa turan. Harmeen kun garuu saantiba qabdu tokkitti isheema ofirraa baaftes dabarsitee laatteefi kun immoo iddoo guddaa fi iddoo laalaattis ilaalama. Hangamatti kan isin wajjin ture ana Saaroo Intartamentirra dogoggoraa fi akkasumas sagaleewwan jiran yoo jiraataniif dhiifama. Like, subscribe, share gochuu yaadaa fi komii yoo qabaattan immoo nuuf dhiyeessuu dandeessu.